Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin aaga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya, waraanni bilisummaa Oromoo irreedhaa fi jabina irree isaatiin humnoota biltsiginnaa hiddaa waliin Oromoo fi Oromiyaarraa buqqisuu itti fufa kan jedhan ajajaa waliigalaa WBO Jalmarroon ifatti bahuudhaan waraana guddaa labsuun isaanii dhagahame. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa amma ifatti Jalmarroo kun biyya Itoophiyaa tanaaf yaaddoo baduu fi jiraachuuti jechuun isaanii ammoo kan dhagahame. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa gabaabumatti akkuma kanaan dura goone marsaa lamaan darban sana gochuu qabna yoo jedhan, yeroo kanatti ammoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadhaa deebuudhaan akkam jechuu jedhanii Jeneraal Geetaachoo Guddinaa yoo gaafatan, Jeneraal Geetaachoo Guddinaa yeroo deebisuun Fiild Maarshaalichaaf ammoo deebii laatanii dubbicha keessa ibsaniif marii fi marabbaadhaan biyya hara galfachiisuun baanaa nutis boqonnaa argachuu qabna jechuudhaan marii ajajoonni ol aanoon ammoo gaggeeffatan gubbatti dubbachuun isaanii bifa kanaan dhagahame. Kunis ammoo osoo muummee Abiyyi Ahmad marii hin jaallatin ajajoonni raayyaa ittisaa WBO waliin marii barbaanna Jalmarroo waliin marsaa lammaffaa booda ammas ta'umsatti deebuu qabna jedhanii dubbachuun isaanii haala kanaan dhagahamee jira. Marii kanarratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadhaa, Jeneraal Abbabaa Taaddasee, Jeneraal Geetaachoo Guddinaa, Jeneraal Muhammad Tasammaa dabalatee akka argamanii fi qondaalonni waraanaa ol aanoon 13 marii kana gubbatti hirmaachuun dhagahamee jira. Marii kana gubbatti ajajoota ol aanoo raayyaa ittisaa biyyattii lama malee hundi isaanii marii fi marabbatti deebuu qabna, gama barcumaa taa'umsa dubbitti deebuu qabna jedhaniitis gajjabeessanii akka dubbatan dhagahame. Amma yeroo kun jedhamaa jirutti ajajaa WBO waliigalaa Jalmarroo fi ajajaa WBO jiddu galeessaa Jaal Abdii Dhugaa ibidda qabsiisaa jiraachuun dhagahame. WBO'n zoonii Arsadee godina kibba lixa Shaggar aanaa Illuu keessatti loltoota faashistii biltsiginnaati kan jedhu raayyaa ittisaa biyyattiidha meeshaalee gurguddoon rukutuun adabuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota biltsiginnaa kanneen maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun qe'ee uummata Oromootti duuluudhaan mancaatii qabeenyaa fi gaaga'ama lubbuu qaqqabsiisaa turan irratti tarkaanfii waraanaa gurguddoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti fudhachaa jiraachuu kan beeksise. Haala kanaanis humni raayyaa ittisa Oromiyaa fi Oromoo jedhamuudhaan maqaan isaa ka'u WBO'n zoonii Harsadee godina kibba lixa Shaggar aanaa Illuu gandaa Manguraa iddoo addaa ammoo Maaddoo jedhamutti ergamtoota waraanaa biltsiginnaa kan maafiyaa muummee Abiyyi Ahmad jedhu raayyaa ittisaa biyyattii irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan gootummaasaa agarsiisee jiraachuu WBO'n giddu galeessaa humnoonni Jaal Abdii Dhugaatiin bobbaafaman beeksisan. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroonis ammoo lixa biiftuu Wallaggaa Afran keessatti humna guddaa bobbaasuudhaan humnoota mootummaatii wajjin waraanni isaanii kokkee wal qabaa jiraachuu beeksisee jira. Yeroo kanatti ammoo raayyaan ittisaa biyyattii humna dura mootummaan bade barbadeessine jechuun inumaa Fiild Maarshaalichi ifatti dubbata waliin Wallagga Bahaa keessatti lolatti jiraachuudhaa fi muraasa booji'us kan beeksise raayyaan ittisaa biyyattiidhaa guyyaa tokkoon dura lolichi akkaan jabaachuudhaa fi tarkaanfii jajjabduu goleelee Oromiyaa mara keessatti fudhataa jiraachuu yeroo WBO'n himaa jiru kanatti gara mariitti haa deebinu jechuudhaan ajajoonni olaanoo raayyaa ittisaa biyyattiidhaa marii balbala cufuudhaan qondaalota ol aanoo waraanaa 13 ol hirmaachise. Jeneraal Abbabaa Taaddasee, Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi Geetaachoo Guddinarraa hanga Jeneraal Muhammad Tasammaatti hirmaachise gaggeessuudhaan mariitu nu baasaa falli jiru kana jechuudhaan dubbachuun isaaniitis yeroo WBO'n ammoo haleellaa jabeessetti haala kanaan dhagahameera.
Kan itti aanuun kabajamtootaa fi daawwattoota keenya pirezidaantiin Iraan Masuud haleellaa Israa'el ji'a darbe raawwatteen ammoo madaa'anii akka turan himame. Miidiyaan mootummaa Iraan Faarsi jedhamu akka gabaasetti waxabajjii gaafa 16 yeroo pirezidaantiin Iraan Masuud buufata lafa jalaa tokkotti walgahii ariifachiisaa gaggeessaa jiran karaa galma buufatichaatti Israa'el bombiiwwan ja'a buustee turte jedhamuun iccitiin kun ammaan tana bee Pirezidaantii Masuud yeroo Israa'el haleellaa kana raawwattu mana maree nageenya olaanaa Iraan waliin walgahii ariifachiisaa gaggeessaa akka turanis himame. Miidiyaan kun humna eegumsa warraaqsa Iraanitti dhiheenya kan qabu hoggaa ta'u yeroo qondaalonni Iraan kan karaa hulaatattamaatiin bahuudhaan haleellicha jalaa miliqanitti pirezidaantiin Iraan kun ammoo Masuud miilarraa miidhamanii turan jechuudhaan miidiyichi haala kanaan iccitii ture kaasee jira. Israa'el gaggeessaa biyya Iraan kan galaafachuuf turte jedhan. Iraan ammaan tana basaasota Israa'el Masuud jedhamuun beekaman hanga handhuura biyyatti magaalaa isaanii Teheraan galuun iccitii jalaa baasanii fi iddoowwan gaggeessitoonni biyyattii jiran Israa'eliif himaa turan adamsaa akka jirtu beeksifte. Israa'el ammoo waa'ee haleellaa kanarrattis omaan jenne viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame tokko ammoo kaaba lixa Teheraan gaara tokko cinatti haleellaan irra deebiidhaan yeroo raawwatu kan agarsiisu bahee jira. Kuni ammoo yeroo waraana guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti raawwatamaa turettidha. Amma odeeffannoon bahee haleellichi buufata iccitii lafa jala jiru gaggeessitoonni Iraan olaanoon keessatti walgahanii turan irratti kan xiyyeeffatee ture jedhame. Israa'el Iraan irratti haleellaa qilleensarraa bantee gaafa guyyaa afuraffaa irratti ammoo taateen kun akka ta'e odeessaaleen bahaa jiran kun kan mul'isan. Gaafa guyyaa afuraffaa kana ammoo pirezidaantii Iraan irratti Israa'el xiyyeeffatte jedha miidiyaan kun. Gabaasni miidiyaa Faarsi jedhamu akka jedhutti ammoo Israa'el ulaa buufatichaa ammoo ittiin seenanii fi ba'an kan lafa jalaa akkasumas meeshaa qilleensa galchuudhaafis ture danqitee turte kan jedhan. Tajaajila ibsaa buufata lafa jalaa kanaaf galus ammoo akka addaan citu gootee turte jedhan. Haa ta'u malee pirezidaantiin Iraan Masuud iddoo nagaa qabeessatti bahuu danda'ee jira jedhan. Haleellaa Israa'el jala gaafa sana manni maree nageenya olaanaan Iraan qaama hoogganaa ol'aanaa biyyattii Ayatullah Ali Khameneiitti aanee murtoo gurguddaa kan kennuudhaan beekamu. Torban darbe pirezidaantiin Iraan Masuud Israa'el isa ajjeesuuf akka yaaltee turte kan himatan ministeerri ittisa Israa'el Kaataan ammoo garuu himata kana kan haalan galmi Israa'el qaama bulchiinsa Iraan jijjiiruu hin turre jechuudhaan kan himan. Israa'el ammoo Ayatullah Ali Khamenei xiyyeeffannaa isaanii keessaa akka turan himte. Garuu Ayatullah Ali Khamenei iddoo hin beekamnetti geeffamuudhaan akka dhokatan kan himame. Sana booda ammoo ija addunyaarraa dhokatee ture yeroo wal waraansa guyyoota 12 waraana deemaa turetti. Hanga ammaatti Israa'el akkamiin ammoo hooggantoonni olaanoon Iraan bakka tokkotti akka walitti qabamanii fi sa'a isaan itti walgaan akka odeeffannoo funaannatte ifattis osoo hin beekamin jira. Waxabajjii gaafa 13 Israa'el Iraan nukuleera hidhachuudhaaf aduu guyyaa yookaan ammoo ji'ootaa fi waggaa tokkooti hafe jechuudhaanis buufataalee gabbisa nukuleera Iraan irratti haleellaa jabaa kan bante. Waxabajjii 22 humna qilleensarraa kan Ameerikaa fi humna galaanarraa haleellaa buufataalee gabbisa nukuleera Iraan irratti raawwataniin nukuleera Iraan guutumattu ammoo dhabamsiisanii akka jiran himan. Iraan Israa'el irratti ammoo haleellaa misaa'ilaa guddaa gaggeessite deebisaa jabaa laachuudhaan addunyaa kan rifachiifte. Haa ta'u malee gabbisa nukuleeraa bombii nukuleeraa hidhachuudhaaf ishee ammoo gargaarus akka hin gaggeessine himtee jirti Iraan. Ammaan tana haala kanaanis pirezidaantii Iraan kana ajjeesuuf Israa'el yaaddee akka turtee fi madaa'ee akka ture madaa'uu booda ammoo yaalii ajjechaa Israa'el jalaa ooluu haala kanaan miidiyaan biyya Iraan kun gabaaseera.